يلا وين هرامي؟ انت ابو خربان، انت عشان قلب ما في كويس عشان كذا كلام. وين هرامي؟ ها وين هرامي؟ هرامي مخك انت هرامي. شوف كيف نفر صب قهوه حياه اجلس مكان جميل. لا حبشه 100%. حبشه يكفي الرسول عليه الصلاه والسلام ان فيها حاكم لا يظلم عنده واحد. har'a dhugaa waaqayyo baay'ee dasna jedhe baay'een gammade dhugaa waaqa maaliif gammade jechuun keechaniin oolu viidiyoo jalqaba argitan kana jechuudha ka namichi kuni Saudiidha baay'ee aftaamidha beekamaadha TikTok irratti miliyoona 10 ol qaba jechuudha daawwattoota miliyoona 10 ol qaba namicha bakka deeme hundatti kaameraa waraabuu jaalatudha warroon TikTok irratti argitan ka jaroota arabaay inna namichi kuni biyyoota hedduu deeme daawwateera garuu haa ta'u Itoophiyaa hin deemne ture Itoophiyaa maaliif hin deemne Itoophiyaan hattuu qabdi leebaa qabdi Itoophiyaan biyya gaarii miti jedhanii yootti dubbatan asitti odeeffannoo baay'ee qaba jechuudha inna amma mee Itoophiyaa hattuu baay'attu san Itoophiyaa biyya hattuun baay'attee jirtu sanan dhaqee ilaala jedheeti ka'ee biyya keenya deeme jechuudha gaafa inni deemu irra jalqabee warroonni hordofaa turtani bakka deemus bakka taa'us waan hojjetu hunda kaameruma bana inna amma zarafaniiti amma zarafu jedhani namoonni hedduun eegaa turan jechuudha namicha kana garuu namicha kana hattuunis hinanne wanna takkasin taane kinoo akkanatti dhugaa biyya keenya baa jira jechuudha amma iddoon amma argitan kun Itoophiyaadha jechuudha dhugaa das naman jedhu dhugaa waaqayyo gaafa gaarummaa biyya keessanii ti dubbatani me video kana madami keejan agarsiisa dhugaa video kana alaaltu madami keessa nuti biyya kana qabna biyya jaalala biyya tokkummaa qabna yaada biyya ormaatti facaane keessa jiraanna mala Itoophiyaa waa hunda biyya taatudha jedhaati madami keejan dimaaluga inna namichi kuni ka poolisoota wajjin gizee tokko poolisoota wajjin taa'ee jechuudha namoonni hedduun amma zarafuun oolani kanatti poolisii federaalawaa bira dhaqe kanatti poolisoota wajjin taa'ee jedhanii yaadanii inni garuu yaaduma akkuma malasaa kaameraa ofii waraabbachuuf malee haatame yookaan waa ta'eetii miti jechuudha biyyi keenya gizee tokko warroonni waa hatu kun illee beekatuma godhu malee yaani wallaalaniiti miti jechuudha waan isaan kabaju ka warroota hattuu sanis namichi kun biyya sanaqee osoo waa takka hin ta'in osoo hin hatamin fataa jedhee biyya dhaqee biyya sanis nagaan asitti deebi'ee kun dhugaa akkanatti ba'ee biyya keenya viidiyoo waraabaa agarsiise biyya baay'ee bareeddu Itoophiyaan biyya jireenyaaf toltuudha baay'ee namatti tolti qilleensi ishii baay'ee namatti tola jedhee bakka dhugaa biyya keenya baay'ee sirriitti dubbate jechuudha inna arabdoonni ka kana argani nuti biyya Itoophiyaachun biyya jaalala biyya tokkummaa akkasumas immoo biyya xiqqishuma shii olii galtee dhabde malee Itoophiyaa jechuun Ameerikaanii caalti dhugaa ammallee biyya kiyya gadiin qabu jechuudha keessatti biyyan dhaladhe keessatti biyyan guddadhe borus kan keessa jiraadhu kan keessatti nooree keessatti horuudha biyya kiyyammoo gadi qabuun hin barbaachisu jechuudha biyya keessanii hundi keenyaa inna kanarratti baay'een gammade madaamii tiyyatti agarsiifadha amma boru viidiyoo kana jechuudha nagaadhaan isinillee madaamota keejanti dhagee argisiifadha viidiyoo namicha kana eshi inni isin haga maaliif seetan amma arabdoonni kun akkamitti nu herreegu beektanii biyyi keenya biyya qoshaashaa biyya hattuu biyya leebaa akkasumas immoo biyya baay'ee baalagee namoota Itoophiyaa jedhamnu baay'ee baalagee namoonni tokko akka baalagee ta'anitti akka kan nu ulaalan hedduu isaaniitu jira jechuudha tokko Itoophiyaadhaan kan sin jechuu jira maalummaa kee kan hin beekne jechuudha garuu namni biyya keenya keessattuu nuti biyyaallee baanu akkoota zeegota biraa nyaataa fiffinnu dhugaatii fiffinnu karsii keenya fiffinnu nuti kan finnu kan nurraa eegamu hojii qofaadha jechuudha hojii isaanii sirriitti hojjechuu fi isaan gammachiisuudha nu yeroo baay'ee kana beekamnu immoo nama gammachiisuudha jechuudha isaan gammachiisuudha madaamiin tun haala kamiyyoon hojjedheef natti gammaddi akkamiyyoon godhinaaf hoyya jenne tooftaalee isaan itti gammachiifnu malee akkoota zeegota kaawwanii karsii keenyaaf waan tokko finfinnu jechuudha inna garuu isaan immoo baay'ee nu tuffatu jechuudha ani dhugaamma viidiyoo namicha kana arginan galatoomi yaa baay'een jedheeni mitiire indee sirriitti jechuun hin qabamma madaam shaantii yaslaaluu qabdi guutuu viidiyoo isaatan agarsiisa mishigiraallee jedhe inna akkasisiniin jedha hordoftoota keenya haala kanaanidha biyya keenya jechuun Itoophiyaa jechuun xiqqishuu shi abiyyiin
Xiqqishooshii odoo haaluma fooyyesse immoo amma guddatteerti jechuudha biyyi keenya. Ijoolleen kaleecha keessaa baatanii bakka kaleechaa sanittiin argattanii haalli bareedasaa haalli bakka amma warroonni karaa asallaatiin jechuudha karaa asallaatiin Arsii Nageellee warri deemtanii dubeettanii jechuudha duraanii karaa suni mazoora asallaarra jalqabee aga Arsii Nageellee kan deemu aspaaltiin hin jiru korokonchii ture jechuudha. Amma garuu mazoora asallaarra jalqabee aga Qarsaa keechaan ba'ee Arsii Nageellee gatti aspaaltiin galee jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Naannoo baadiyyaatti deemu jechuudha. Amma iddoon maatiin kiyya jira. Yoo rabbi jedhee asii galee ka viidiyoo siniif waraaba naannoo san dhaqee duraan jechuudha ka karaan isaa korokonchiidha ture. Amma garuu karaan isaa iddoo saniin illee qeeyyiramee naanna'ee ba'ee naan jedhanii jiru. Anna aspaaltiin qe'ee mana warra kiyyaa gubbaadhaan ba'ee aga Arsii Nageelleetitti aspaaltii ajaa'ibaatitu galee jira jechuudha. Biyyi keenya baay'ee guddatte warroonni magaalaa Qarsaa Arsii Asallaa Aanaamuunessaa magaalaa Qarsaa taatanii inni beektu warroonni biyya magaalaa Qarsaa jedhamtu beektan jechuudha. Gizee duraanii achi keessatti fooqiin hin jiru jechuudha Qarsaa keessa. Har'a garuu Qarsaan Asallaa caala bareeddee baay'ee tokko yoo jedhanii natti himanis amanuu hin dandeenye jechuudha. Dhugaa fooqiin garaagaraa ijaarame wantoonni duraan karaa irratti bubbushaa hundi ka'ee naannoo sanii waan biraa fakkaata. Gaafa galte dhaaba magaalaa akka duraan isatti argattu kun dhaaba shunkurtii dhaaba lukkuu dhaaba horii jettee kanatti beektu sun hin jiru hunduu jijjiiramee jira. Gaafa galte nu harkaa badda magaalaa keessa deemne yoo si barsiifne malee jedhanii fa'aa aganattaa sa'an dira sii ga'u jechuudha maatiin. Kanaaf biyyi keenya baay'ee guddatteerti. Ani deemte biyyi teenya akka Ameerikaa taatummaa nan beeka. Ameerikaa taatiin argitu. Kanarra bira dhufnee bashqaaraa biratti hojjennu arabdoota tana isaan dhufanii akka bashqaaraa keenya ta'an ani akkanumatti yoo nuti illee arguu baanne ijoolleen teenya numa argiti. Garuu ani odoo akka kiyyaatti oduuman jirru odoo jarri tun gara biyya keenyaa dhufte ani silaa fuudheetuman boqqoolloo ko tokkochiisa jechuudha. Baadiyyumaan bu'ee tanan boqqoolloon ko tokkochiisa horii jalaa hin dhoqqee harsiisa akkasittiin hojjechiisa. Hojiin akkam akka ta'e silaatti nagarsiisa iyyuudha jara nu gubde sana maali bara wayimmaa inuma dhufu gara biyya keenya inna akkasisiniin jechuu jaaladha. Isaan garuu biyya keenya akka waan kuno tokko bar waanuma biyya qabnu iyyuutti fakkaatu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gizee amma keessattuu doongaliin anamma doongaliin hoggaa furfixeen jira mana kanatti shanaffaa qabadhee jira. Gizee tokko anumtoo fantaazaba jarri tu nama waan aan jedhitti warraa hin qabdu naan jedhin nu laata hin jedha. Arabdoota bira aga feetan turtan waggaa 5 dabarsinaa jechuudha. Anamma waggaa 5ffaa nama waggaan jalqabe kana guyyaan eeggachaa jira. Qaniin amma nan gala jedhee waan kan horseef guyyaan tokko beeku waggaa tokko natti taa'aa jira. Anna waggaa tokkicha kana fixee biraa deemuun barbaada jechuudha. Kanarra immoo bashitaadha arabdoota bira baay'isanii taa'uun bashitaadha deemanii nama tuffatu haala dubbii jijjiirratu. Waggaa dheeraa na bira teechee jedhanii akka ilmoo ofiitti nama in ilaalan jechuudha. Gaafa waggaa dheeraa bira teecheen doom akka ati faamilii hin qabneetitti akka biyya hin qabneetitti biyyi ta'e akka qoshaashaa taatee wayititti nama herreeddi jechuudha jarri. Kanaafuu akkuma isaan bira waggaa 5 dabarsitu 6 dabarsuu miti jechuudha. Yoo ta'e yookaan immoo ta'uu galanii biyya jijjiirrachuudha malee isaan biratti marguun booda nama arrabsuyyuu jechuudha. Jarri dhugaa dubbachuudhaa fi akkasisiniin jedha akkanaadha. Immoo madaamonni bari yoo isaan akkanumaan funyaan namatti isaan nuti biyyi keenya biyya isaan caalu dhugaa waaqa isaan garuu nuti har'a jireenyi isaan biratti nu galchitee ashkara isaanii nu gootee jirti. Garuu isaan immoo bakka gizee tokko televiziin ani ilaaluun ture manneen keenya baadiyyaa kaanuu mana citaa minaamin manni citaa keenya iyyuu mana isaanii kana caalaa abbo kan isaanii balaa nuuf hossinee makaraa keenya arginee keessa isaa bareechinuuf malee manni isaanii bara odoo sarraateenyaan keessa hin jiraanne ta'e torban tokkotti ajaadhaaf ol seenuun hin danda'amu jechuudha. Amma ni gaafa guyyaa lamaaf na dhukkubeetu kushiinaa kana gara kushiinaan seenneen ture. Gaafan guyyaa 3ffaa gadi bu'u komodiinoo keessatti meeshaan tokko namni kushiinaan keessa dheechi nama godha jechuudha. Manni muluun ajaa'ee shintibeetii muluun ajaa'ee maaliif isin hunduu sin mudachuu danda'u kan madaami faana yookaan gadi baatanii yookaan sin dhukkubee guyyaa takka lama hojii mana san keessaa yoo dhaabdan manni sun akkamitti akka argamu ni beektu. Kana gaafiin qabu
kana sinin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafi biyyi teenya qashtii kabajaa beeku, nama guddaa akkamitti akka kabajan beeku, keessummaa akkamitti akka kabajan beeku sinin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Biyya fataa jette qabna, biyya zanaa jette qabna, yoo gallee biyya keessatti bashannannu qabna. Kanaafuu madaami fuulduratti mataa keessan gadi hin qabatina akka nama biyya hin qabne jechuudha dhugaa Waaqayyo. Innaa akkasis sinin jechuu jaaladha. Nuti kan qabnu biyya jaalalaati sinin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba jechuudha. Warroonni mana keenya faarawaa taatan like, share, subscribe godhaatii nu jajjabeessadha. Mana kana guddisaa sinin jechuu jaalanna. Kana fakkaata obboloota koo baay'een gammade dhugaa biyya kiyyaan kan hin gammanne biyya keenyaan kan hin gammanne biyyi namaa bareenni nama hin gammachiisu bushaa'uma keenyatu nu gammachiisa asitti jireenya tutti nu fide malee natsaannatis arganne jiraachaa hin jirru cunqurfamne asitti mana keessatti tokkaamamneeti kan jiraannu sinin jechuu jaaladha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu bye bye.